of eeggachuu qabdan yaada jedhu kan kaasu ta'a. Keessattuu qaama saalaa dubartii kan bal'isan wantoota fayyummaa hin taane maal akka tahan ni kaasna. Gochawwan kanneen irraa of qusachuun barbaachisaadha. Gochoota kanneen maalidha, karaa kamiinii fi akkamitti rakkoo uumuu danda'an kan jedhus yaada kana wal qabsiisnee ni kaasna. Keessattuu karaa lamaan qoodnee ni ilaalla. Dubartoota dubrummaa qabdan irratti akkamitti rakkoo uumuu akka danda'uu fi akkasumas dubartoota dubrummaa hin qabne irrattis akkamitti rakkoon kun uumamuu danda'a kan jedhu ni kaasna. Gochawwan qaama saalaa bal'isuu danda'an bal'inaan ni kaasna. Normaalii bal'achuu qaama saalaa yoo jennu fayyummaa kan hin taane akkasumas yeroo wal qunnamtii saalaa dhiibbaa uumuu danda'u yookaan rakkoo uumuu danda'udha. Bal'achuu qaama saalaa kan jennu karaa uumamaan kan dhufe osoo hin taane yeroo booda kan uumame jiruu bultii irratti dhiibbaa uumuu kan danda'udha. Amma kan kaasnu dubartoota kamuu irratti kan uumamuu danda'u ni jira. Karaa lamaan yoo ilaalle kan dura deemsa wajjin wal qabatee ulfa wajjin jechuudha. Kan lammaffaa immoo umrii wajjin wal qabateedha. Kun yeroo baay'ee kan jiruu fi kan uumamuu danda'udha. Akkasumas fayyummaadhaas kun jechuudha. Garuu kan har'a laallu gochoota yookaan gochoowwan miidhaa fiduu danda'anii fi akkasumas qaama saalaa bal'isuu kan danda'an gochoota kanneen irraa of qusachuu akka qabdanii fi qophii kana kan isiniif qabadhee dhufe. Egaa gara piroograama har'aatti ce'uun dura namoonni haarawaa taatan baga nagaan dhuftan. Ani Dr. Firaa'ol subscribe gochuunii fi mallattoo bilbilaa tuquun waa'ee jaalalaa, waa'ee wal qunnamtii saalaa akkasumas waa'ee bultii, waa'ee fayyaa fi wantoota fayyaa wajjin wal qabatan ifaan ifatti piroograama isiniif dhiyeessu hordofuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni na jajjabeessitan hedduutu akka isin galateeffachuun barbaada. Gaafii qabdan, yaada qabdan koomentii jalatti barreessaa. Namoota biroofis sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoonis yookaan qophiin kunis yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Gara qophii har'aatti dabarraa. Gochawwan kunniin karaa lamaanii bal'achuu qaama saalaa kan fiduu danda'an. Tokkoffaa tishuuwwan irratti dhiibbaa fiduudhaani. Lammaffaa immoo dhangala'oo naannoo qaama saalaa irratti argamu akka yeroo isaa eeggatee hin dhufne taasisuudhaani. Egaa tokkoffaa kan tishuuwwan irratti rakkoo uumuu keessatti dubartoonni dubrummaa qabdan dhiira tokko wajji osoo wal qunnamtii raawwatiin yookaan wal qunnamtii saalaa hin raawwatiin gochawwan amma kaasu kanneen yoo raawwatan bal'achuu qaama saalaa isin mudatuu danda'a. Gochawwan kanneen keessaa split exercise kan jedhamee waamamudha. Egaa exercisein kun keessattuu mudhii gadi qaamni hedduu stretch akka ta'u ni taasisa. Keessattuu tishuuwwan yookaan immoo maashaaleen naannoo sanitti argaman hedduu stretch kan godhudha exercisein kun. Keessattuu exerciseota akka teekwaandoo, hushuu fa'a dubartii irratti naannoo sanitti bal'achuu uumuu ni danda'a. Keessattuu dubartii dubrummaa qabdu jechuudha. Kanaaf dubartoonni exercise akkanaa dalagdan split exercise jechuudha. Bal'achuu naannoo sanitti uumamuu ni danda'a. Akkasumas atleetonnis aerobic exercise dubartoonni dalaganis yeroo wal qunnamtii saalaa garmalee jiguun dhiigaa isaan mudachuu ni danda'a. Akkasumas bal'achuun qaama saalaas uumamuu ni danda'a. Kanaaf kanneen osoo wal qunnamtii saalaa hin raawwatiin bal'achuun qaama saalaa isaan mudachuu ni danda'a jechuudha. Kan dubartoota saayikilii oofan akkasumas horse ride guluffii fardaa akkasumas jiimis kan dalagan jechuudha. Yeroo baay'ee osoo dubrummaa qabaatanii bal'achuu qaama saalaa isaan irratti kan uumamuu danda'anidha. Warroonni amma asii ol kaasne kanneen jechuudha. Kanaaf karaa kanaan rakkoon uumamuu ni danda'a. Gochoota yookaan immoo exercise kanneen dalaguun bal'achuu qaama saalaa biratti keessattuu dubartii dubrummaa qabdu irratti uumamuu ni danda'a. Gara dubartoota dubrummaa hin qabnetti gochawwan qaama saalaa bal'isuu danda'an ni ilaalla. Gara kanatti dabruun dura dubartoonni dubrummaa qabaatanii fedhii wal qunnamtii saalaa ofiin of gammachiisan harkaan ta'uu danda'a, waan biraatiinis ta'uu danda'a. Bal'achuu qaama saalaa isaan irratti
uumuu ni danda'a yookaan immoo guutumaan guutuutti ni uuma. Kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha. Dubra dubrummaa hin qabneettis ofiin of gammachiisuun yeroo hundaa rakkoo bal'achuutiin ni uumama. Keessattuu public floor muscle tishuuwwan naannoo san irratti dhiibbaa uumuudhaan jechuudha. Kan biraa yeroo baay'ee infekshinii garaagaraatiif dubartiin saaxilamtu rakkoo kanaaf deebitee saaxilamuu ni dandeessi. Rakkoo qaama saalaa bal'achuu jechuudha. Infekshinoonni kunniinis karaa garaagaraatiin ni uumamu. Garuu karaa ofiin of gammachiisuudhaan yeroo baay'ee ni dhufa. Kan biraa ulfa addaan kutuunis directly isa wajjin wal qabatu baatus karaa biraatiin dhiibbaa fiduu ni danda'a. Kunis maali garmalee jiginsi dhiigaa uumame sun dhiibbaa fiduu ni danda'a. Kunis rakkoo gadaameessarraa uumameen bal'achuu qaama saalaa fiduu ni danda'a. Kanaaf ulfa addaan kutuun bal'achuu qaama saalaa irratti dhiibbaa ni uuma. Akkasumas yeroo dubartii dubrummaa qabdu irra qofa osoo hin taane kan hin qabne irrattis exercise reef kaase spliitii fi jiima naannoo mudhii gadii yeroo baay'ee flexible godhuu fi stretch godha. Guyyaa hundaa dalaguun directly bal'achuu qaama saalaa ni fida. Exercise kan fedhe haa ta'u dalaguun hedduu takka bareedaadha. Ni gorfamas. Garuu guyyaa hundaa naannoo mudhii gadii dalaguun yookaan immoo naannoo mudhii gadii san stretch godhuu flexible godhuun sun rakkoo ni uuma. Rakkoo keessattuu bal'achuu qaama saalaa uumuu waan danda'uuf darbee amma fakkeenyaaf torbaanitti yeroo 4 exercise kan dalagamu yoo ta'e qoqqooduudhaan naannoo mudhii gadii guyyaa tokko guyyaa 2 torbaanitti yoo dalagame bareedaadha. Exercise qaama biraa immoo baay'isanii dalaguudha. Kanaaf exercise kamuu dalaguun hedduu takka ni gorfama bareedaadhaas. Garuu guyyaa hundaa naannoo mudhii gadii spliitii garaagaraa jiimii garaagaraa guyyaa hundaa dalaguun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf kanneen irraa of qusadhaa. Akka salphaatti hin ilaalina. Rakkoo bultii gara fuulduraa qabaatan irratti rakkoo guddaa dhiibbaa guddaa uumuu waan danda'uuf sirriitti of qusadhaa jechuun barbaada. Egaa gara dhumatti kan laallu sirna nyaataa sirreessuudha. Keessattuu hammi istiroojiinii qaama keessa akka hin baay'anne eeggachuun barbaachisaadha. Mallattoolee hammi istiroojiinii qaama ishii keessa baay'achuun mul'isu naannoo harmaa dhiita'uu, dafee nyaata ol deddeebisuu, gogaa isii irratti dhiita'uu, walqunnamtii irratti guutumaan guutuutti fedhii dhabuun, dhukkubbii mataa. Egaa kunniin mallattoolee hammi istiroojiinii qaama keessa baay'achuudha. Kanaaf nyaata istiroojiinii hedduu of keessaa qaban soorachuu dhabuudha yookaan soorachuun hin barbaachisu. Kunniin rakkoo qaama saalaa bal'achuu ni fida. Kanaaf nyaata istiroojiinii hedduu of keessaa qabu yeroo baay'ee yookaan baay'inaan soorachuun hin barbaachisu. Rakkoo fiduu waan danda'uuf jechuudha. Egaa qophii har'aa kana fakkaata. Egaa qaama saalaa dubartii gochoowwan yookaan gochoota bal'isuu danda'an hamma ta'e kaasnee jirra. Akka irraa barattan akka irraa fayyadamtanis akka gochoota kanneen irraa of qusattanis abdiin qaba. Namoonni biraas akka irraa fayyadaman share gochuu hin dagatina. Piroograamni yookaan qophiin kun yoo isinitti tole like gochuu hin dagatina. Gaafii qabdan yaada qabdan komentii jalatti barreessaa. Waan nu wajji turtaniif hedduu takka galatooma. Qophii biraatiin ammas walitti dhufna. Nagaatti.